warroon hin beeyne baruuf meeqa keessantu beekaa jiruu fi jireenya baadiyyaa bareedduu namatti tolu irbaata yookiin nyaata waan buddeena guyyaa sadii lama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira jettanii kutaan sooliin qoodiin baga jiraatta. Har'a baadiyyaa jira galgala alatti maal akka hojjetaa jirru akkamitti akka hojjetaa jirru viidiyoo kana laayik sheer walii gochuu ittiin bohaara akkasuma immoo ittiin bashannanaa isiniin jedha. Laayikiin dagatina koomantii yaada bareedaa jira. Akkuma sitti argitanii kuno baadiyyaa nyaata baadiyyaa hojjetaa jirra baadiyyaa jirra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jirra jirtu midijjaa yookiin ammoo ibidda keessa maa hojjetina warri jettani baadiyyaalleen guddatee jira akkanuma hojjetanii irra caalan isaanii jiruun bakka jechuun maashaallah. Garuu ammoo tuyyuu dinnichaa dura affeelanii meeqatu yaadatu dinnichaa dura affeelanii shunkurtii duubaan itti godhanii zayitii duubaan itti godhanii akkasuma ammoo tuyyuu qeessirii illee itti godhanii argitanii maashaallah tabarakallah namatti tola. Ganaa dinnichaa yoo bilchaate qeessirii itti godhanii akkuma argitan kana maashaallah tabarakallah dhiifamaa jedhuun addaan isin jalaa kute namatti tola bakka jechuun. Jireenyi baadiyyaa waan marayyuu qabanii kubbaayaan wanni hundi isaa maashaallah tabarakallah kuno nasi qeessirii akkuma sitti argitan kana guutuullee jiruu guutuu isin waraabuu baadhu lafti galgala dhufne kan hojjetamaa jiru arginaan kun sa'aatiin kun ammoo tuyyuu magriibaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maandajaa isaanii hedduu bareeda maandajaa irratti hojjetaa jirra. Kun gibbii keessa yookiin dallaa gooroo jedhama. Gooroo naannoo keessanitti maal jedhama? Kana jechuun dallawuma keessa mana cinatti waan adda addaa dhaabuu akkasuma mootiyyuu kan nyaatamu kan bareedina kan bahu waan hedduu jechuudha. Naannoo keessa yookiin baadiyyaa keessan waan akkam faatu gaanu bira mootiyyuu maashaallah kun shankoorri jira wanni hin jirre warqeen jira zayituuniin jirti abukaadoon waan baay'ee paappayaa maangoo. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu kan namatti toluu fi hedduu nama gammachiisu isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja viidiyoo kanamee hagamitti bohaartan hagam jaalattan koomantii jalatti yaada keessan bareedaa naa kennuudhaan akkasuma mootiyyuu ittiin bohaaraa isiniin jedha hedduu jechuudha. Akkuma sitti argitan kana dinnichaan bilchaatee akkasuma immoo qeessirii itti godhanii zayitii duubaan itti godhanii shunkurtii kana jechuun baay'ee guddaadha. Distiin itti godhamu maatii guutuu jechuudha. Namni tokko yoo dhufu baadiyyaatti namoonni hedduu walitti dhufa. Akkuma sitti argitan kana jechuudha distiin guddaa akkasuma wallahi baay'ee namatti tolame keessantu sinii qabame waan buddeena guyyaa sadii lamaati buddeena hojjetaa jiranii viidiyoo hunda walitti jechuun namni baay'ee yeroo bakka tokko dhaqxee jettu bakka tokko jechuun xiqqoo haalaan sitti mijatu namni kaameraa akkasitti hin barbaanne jechuudha. Waan hojjetan mara waraabuu nama qaanfachiisa. Akkuma sitti argitanii shunkurtii illee ittiin baay'isan namni keenya jechuudha. Baadiyyaa keessatti shunkurtii mataa tokko qancisnee asitti illee qaaraa qopheeffataa jirra. Qaaraa waan iddoo galchaa waan qabaniif itti baay'isan itti heddummeessanii kan qabnillee qaaraa malee hin jiraatu. Asitti ammoo kinoodha. Kan ammoo maajiidha jechuudha. Akkuma sitti argitanii ibidda jala fudhataa jira na jala dhaamee jennaani tokko afuufutti jira isiniin jedha. Viidiyoon haga takka jechuudha daqiiqaan isaa baay'ee dheeraatu akkasitti hedduu isin bohaarsuu jaatu kan tajaajilataniif gammadan qaba. Akkuma sitti argitanii dinnichaan bilchaataa jira isiniin jedha. Erga dinnichaan bilchaatee ammoo tuyyuu harka kiyya dhiqataa jira anillee jechuudha. Wannaa itti naqachuu fi qeessirii itti wal daballee qeessirii wajjin hojjechuufi akkuma sitti argitan kana qeessirii shunkurtii wantoota tokko waliin bakka tokkotti itti naqee waliin geenya dhugaa rabbii jechuun nyaata irrattillee hedduu bareeda. Wajjin cinqamnee aqlaallanii isii maalii akkasii jenna cinqamas sana osoo hin ta'in kun cinqaa hin qabne nyaata bakka jechuun faayidaan qaba jechuudha. Namoonni hedduun jechuudha kana
hin jaallatanillee akkasuma immoo tuyyuu hin balaaleffatanillee haa ta'u malee maashaallah isin jedhamee miidhagina jaallatee akkamii jiru jireenyi hordoftoota fi kabajamtoota haadha rajaan oroo laayik sheer gochuudhaan na wajjin tura amma shunkurtii fi erga dhiqadhee distii ka'ee shunkurtii qixxafataa jira isin jedhatiin qopheeffataa jira achiboora qaarallee akkasuma qopheeffadha biyya sheer walii gochuudhaan sirriitti naaf laala akkuma laallamu viidiyoon barbaada namoota 50 qaba yeroo immoo viidiyoon kiyya nama 100 nama 800 nama akkas jechuun baay'ee jechuudha hin laalamu 50 akkana ta'uu qabu oromoo kiyya yoo kana isin malaalatti jettanillee omaraatti qabu yoo ammoo iyyuu laallamu qabattanillee laayikii namni maal laaftan qofti yoo jaallattan namni tokko viidiyoo waan isin bohaarsu waraabu akka isinis itti bohaartanii akkasuma iyyuu laallamee isinillee irraa fayyadamnutti maal tokkanatti yoo jettanii ifaadhaa filaashii jechuudha filaashii tokkanatti ifaa jira isin jedhu hojjechuudha sa'aatii kana irratti halkanii kanaaf isin jaalladha isin kabajaa kunoo amma waan hundaayyuu itti godhatu jirra mee hanga xumura inni jaallattan laayikii godhaa hanga nyaannitti nu wajjiin turtii gaarii taasisa namootiin meeshaalee na biraa qabdanii hundi keessanii inshaallahu ta'ala galatoon albarjiidha isin jedha warrootiin ammoo meeshaa ajajataa jirtanii hundi keessan ajaja keessan warri bilbiltan yeroo irra hin jirre qofa isin irraan baasu garuu ammoo kan WhatsApp telegiraaman isiniif deebisaa isinin jedha yoo akka carraa akkuma har'a baadiyyaa deemee karaa deemee akkasuma mootii imala meeshaalee kun akkuma sitti soo guddaa jechuudha hanqatee kunuun itti dalagu viidiyoo keessatti osoo hin jechuun viidiyoo alatti soo guddaa kan warra fedhee alqatee disnii daawwitii maatiidha maasha Allah jiruun baadiyyaa baay'ee namatti tolti hagammaa namni walitti baqa jechuun adda jiraachuu baranneen kana eessatti isiniin jedhaniiru waliin dhawu kana kunuun socha uyyuu baay'een irraa jira waliin dhaha akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana isiniin jedha isin hoo mee maal jettu yeroo akkana biizii ta'ee karaa deemee qofa malee ani kan isiniin deebisne yeroo hundaa isinii deebisa asitti nuti itti godhadhe karaatti godhe waliin gahee ta'e irraa buusuuf kadoofne jirra bunallee danfisuu hin yeroo ammaa ta'e buna danfisinii jedhanii na dhoorganii na galchanii ijoollee biraattu danfisee isinii jira silaan guutuu viidiyoo isin waraabuu barbaade kanaaf kunuu akkuma itti argitan irraa buufnee jirra isiniin jedha waan bunallee isinii deebisa isin agarsiisee buna kata hundumaafuu haanaannu ammoo ijoolleen akkuma irraa gabbu'een daa'imman jalqabarraa baasanii miire kun daa'immanii qoodukaane garuu maasha Allah jedha asumatti viidiyoo hunda isiniif waraabne laayik sheer sabskiraayib gochuun na wajjin turtii gaarii taasisa. Kanaaf yeroo karaa deeme qofa malee WhatsApp fi Telegram yeroo hundaan ni deebisa obsaan na eeggadha ammoo tuyyuu jechuudha viidiyoo kana namni jaallatanis jibbitaniillee laayik godha odoo laayik hin godhin